ongoing thing. Yooyaa ashamaa warroonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan YouTube channel Ibsaa Apps jedhu subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaa. Yooyaa harka fuunee daawwattoonni fi hordoftoonni YouTube channel kana hundi keessanii nagaa qabdu nagaa qabaa. Yeroo jalqabaaf viidiyoo tokko Ibsaa Apps irratti hojjedheera. Channel kanaaf warroonni haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoo kana osoo subscribe godhin inni ilaalinaan isiniin jedha. Like immoo tuqa namaaf immoo share godhan isiniin jedha. Dhalattumaan gara viidiyoo keenya irratti. Viidiyoon keenya irraas immoo icciitilee immoo 5 isinitti himuudhaafidha. Immoo beektaa Play Store irraan argattu immoo beektaa jettanii buufattu isa fayyadamtu isa waan hin fayyadamu isin dogoggorsiisuu danda'a. Icciitilee immoo keessaa isa jalqabaa isinitti kunoo sara sadee kana as irraan gadee kan si'a tokkoof cuqaastu erga ishii cuqaaftanii booda kunoo asii settings kan jettu keessa lixxu. Erga ishii lixxanii booda kutaadhaan yookaan kaataagoriidhaan qoqqoodiin isinitti agarsiisa. Har'aaf garuu kanan qabadhee dhufe qofan isinitti agarsiisa jechuudha. Innis maal keessa seentuu gadedda dhuftanii imo account setting kan jettu kana keessa lixxu jechuudha. As keessaa wanta baay'ee sirreeffatu. Inni kun oddoo dhuftanitti akka isin deebitan isin gargaara. Mee isinitti agarsiisa tuqeen. Kunoo bakka sanatti na deebisee jechuudha. Ammas gasiqee imo account setting jedha. Isa lammaffaa kunoo change phone number jedha. Yoo jijjiirrachuu barbaadan kun waan murteessaadha. Kunoo as xiyya ishii kana tuquudhaan biyya jijjiirrachuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf Saawud Arabiyaatti deemuu dandeessu. Kunoo hin barreessitu Saawudii jettanii isiniif fida. Biyya barbaadan isiniif fida. Saawud Arabiyaa eessa hundayyuu isiniif fida. Gara isin deemtan hundayyuu jechuudha. Iddootti isin dhaqxanii hundayyuu ofiifis irra isinii kaasinis immoo barbaadan irra kaa'uu dandeessu. Kun amma fakkeenyaaf Saawud Arabiyaa yoo immoo Saawud Arabiyaa gara Itoophiyaatti deebi'ee keenya asitti Itoophiyaa jettanii katabdu inni isinii fida. Kun akkatti dhaqxanii lakkoofsa Itoophiyaa siimii qabdan itti galfattu. Kan Saawudii yoo ta'e immoo kan Saawudiitti galfattu. Isa lammaffaatti kenna. Inni lammaffaa immoo kunoo delete imo account jedha. Imo keessan delete godhaa isiniin jechaa jira. Imo keessan delete maaliif gootu? Amma Saudiitti yoo banattan asitti immoo banachuu barbaadan delete account delete gootanii kan biraa haaraa banattu jechuudha. Isaaf isin gargaaruu danda'a. Location name change jedha. Maqaa keessan jijjiirrachuudhaaf kun immoo kan isin gargaaru. Maqaa keessan kun asitti waan barbaadanitti jijjiirrachuu dandeessu. Icciitilee imo kanneen kana isinitti agarsiisetan jira. Irra deebiitiin immoo akkaataa ittiin notification isin qaqqabu. Imo irratti notification isin qaqqabu jum jedheetu mul'ata malee akkaataa ittiin isa hojjetattan isinitti agarsiisa. Tuqsadee kanarra dhuftu kunoo tuqsadee ishii kanarra gadi erga tuqxanii settings keessa seentu akkuma duraati olooftuu. Erga olooftanii kunoo notification tone kan jettu kana tuqxu. Notification hundi akkasiin qaqqabu sagaleedhaan jechuun sagalee barbaadanirra. Kunoo sagalee kanarraa ta'u kan barbaadanirra kaawwachuu ni dandeessu. Kan guruupii notificationis immoo kunoo asuma jala sirreeffatu. Haal takka nu tuttu sanaan alatti kan barbaadanirra kaawwachuu dandeessu isiniin jedha. Kunoo asiis immoo ishii kanarras kaawwachuu dandeessu. Regulations ishii jettu kanarra tuquudhaan kaaliidhaan kunoo asii kana akkaataa hundisaayyuu akkanatti notification ibsuu dandeessu. Kunoo warroota ishii kana immoo on taatee jirtu yookaan immoo kunoo akkas taatee jirtu akkas taatee jirtu akkattiin tuttuqaatti ibsaa hundisaayyuu isin fayyaddi waan taateef ishiin kun hundi ishiiyyuu isin fayyaddi waan ta'eef tuttuqaa ibsaa. Kunoo ishii kana kunoo ibsaa waan sirriitti yoo jiraate koomeentii irratti naaf barreessaa deebisaa qabadheetan dhufa. Wantoota isin rakkisanii fi
Hundisaa furmaatanii argattu chaanala ibsaa aappis irraati. Subscribe gochuun afaan keenya afaan teekinooloojii taasisaa isiniin jenna. Like, share, comment gochuus hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Kanneen biroo qabadhee isiniif dhufa torbee dhuftu hangasituu subscribe, like, share gochuudhaan na cina dhaabaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa. Gorsa xiqqoo tokkoon qabaa ilmaan Oromoo cufa keessaniifuu hunda keessaniifuu. Gorsi kunis waa'ee YouTube irratti viidiyoon ilma Oromoo tokko in ilaalama. Na fudhadhaa amma fakkeenyaaf ani ilma Oromoo tokko yeroo viidiyoon kun naaf in ilaalamu laayikii hin qabu, sheerii hin qabu. Maaliif kuni rakkina ijoollee Oromoo irraan kan ka'e. Ijoolleen Oromoo maal ilaalu? Kan warra Habashaa ilaalu. Nan beeka. Nama hedduu irraa ka'ee nan beeka. Viidiyoo ilma Oromoo tokko ilaaluurra kan Habashaa walitti burcame ilaalu isaanitti tola. Ilmi Oromoo tokko itti dafqee caccabee waan hin taane irratti ta'ee viidiyoo tokko dhiyeessaa garuu namni ilaaluuf hin jiru. Sirboota afaan Oromoo fakkeenya fudhachuu dandeessu. Sirboonni Habashaa otoo argitanii YouTube irra seenee nan ilaala. Waggaatti miliyoona 20, miliyoona 30 kan keenya garuu waggaa tokkotti miliyoona 1 kan hin ilaalamin jira. Miliyoona 2 kan hin ilaalamin jira. Isaanii waggaa 4-5tti miliyoona 50, miliyoona 60 ilaalamaaf. Maaliif? Rakkina maddeen rakkina ilmaan Oromoo irraa ka'eetiin maaliif in ilaaltan kaa? Viidiyoo ilma Oromoo tokko yoo ilaaltan isin barbaachisa. Ilaaluu fi qabdu, jajjabeessuu qabdu. Mi'aan irratti fakkeenya fudhaa isti ilaala. Laayikii naa tuqaa, subscribe, share, comment godhaa. Waan isin rakkise na gaafadhaa. Akkan isin hin deebi'uun ilaalaas. Ilmi Oromoo tokko yeroo viidiyoo hojjetu deebii isaa wajjin isiniif hojjeta. Garuu isin hin ilaaltan, laakiin gootan, hin jajjabeessitan haala godhanii. Habashaan tokko YouTube channel otoo banee guyyaa 3-4 keessatti subscribe argata 100 ol. Kumayyuu guyyaatti argatu qaba guyyaa 3-4 keessatti. Channeliin kun nu fayyada, nu gargaara jedhu waan ta'eef kan keenya garuu teekinooloojii hin jibbu, raankii hin jibbu, sirba hin jibbu. Garuu kan isaanii teekinooloojii hin jaalatu. Maaliif hin jaalatu? Isaanumti kan keenyaa kun jechuudha. Teekinooloojiin hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Hordofaa isin gargaara. Viidiyoo ilma Oromoo tokko immoo sirriitti ilaalaa fi jajjabeessaa dura dhaabbaa. Ofiifis fayyadamaa ta'ee isinis fayyadamaa akka taatan ta'a. Gargaaruun isiniin jedha. Jajjabeessaa dura dhaabbaa. Ilmi Oromoo tokkotu chaanaalii harabanii waggaa tokko keessatti 1,000 hin argatu. Garuu kan Habashaa toobanii guyyaa tokko keessatti viidiyoo 3-2 dalagee subscribe 1,000 ol ni argata. View 1,000 ol ni argata. Inni kan keenya garuu view 3 iyyuu hin darbu. Habashaan dadhabaa inni jedhamu view 32 argate. Inni kan keenya view 5 hin argatu. Inni ilaalamuuf, inni ilaaltaniif maaliif akka ta'e hin beeku. Ilaalaa viidiyoo kana share, like godhaa dhugum. Sin Oromoo ta'anii hojjette viidiyoo kana like, share, comment godha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Viidiyoon kun akkasinitti tole abdii qaba. Waan isin rakkisee fi waan isin cannaqee yoo jiraate koomentii irratti naaf ka'a. Viidiyoodhaan qabadhee isiniif deebi'a. Like tuqaa, share namaaf godhaan isiniin jedha. Gara chaanaalii kanaatti akkas fidaa nama chaanaala kana bakka naa geenyu haa guddifnu ibsaa aappis isiniin jedha. Nagaatti. Amma ammaatti viidiyoo keenya kan ilaalaa jirtan otoo subscribe hin godhinidha. Subscribe gochuun viidiyoo keenya ilaalaa. Like, share namaa qoodaa.
Burning